responsibility kan fudhatee kan gale anadha. Ijoolleen na jalan jirti. Wanti kun akkuma sila niisaa dabalii sitti ta'u ammas dhiibbaansaa dabaliidha kan sitti ta'ee dhufu. I'm sorry. Weeltuu entertainmentiin xiiqii aartiidhaaf qabnurraan kaane entertainment company nu hundeessinedha. Kibriitii qabsoo guddisee koo bakka taateettidha kan jammarre baallii kan jedhamu albamaa Galaanaa Gaaromsaa Skylight'tti haala bareedaadhaan eebbisiisnee sagantaa keenya Finfinneettis ol gashinee jechuudha. Abbichuutuu lamaa warra Finfinnee keessaa dura buqqa'eedha. Waggaa dheeraa dura gaa kun jenereeshinii dheeraadhaan dura Dambidollootti galanii warra turanidha. Nama muraasa turre bari. Yeroo irreecha deemnu sirmaa achi geenye abaluun maaliif hafeedha waliin jedhe. Eenyu akka dhaqulleen beennaa wal ilaalee raannee nagumaan hafee jennee bilbilleefaa wal gaafannaanii attachmentii guddaa qabna turreeyyu. Irreechinni duraaroo Finfinneetti kabajamu dhugaa rabbiin siin jedha bu'aan tureeniin waan nuyi qabnu dhumaatiin Oromummaa calaqqisiisuu barbaanna. Waayizoo guyyaa irreechaa ijoolleen baay'een dhufanii jalatti suuraa ka'u alaabaa abbaa gadaa dheeraadhaan gadi hiinee daraaraa keellootii fi marga sitti hiinee rakkinan na mudateen rakkinan narra ga'ee gadi imaajin haadha ijoollee sadiiti mataa kiyyarraan qeeransa nagararraa ture. Innaan ol jedhee ilaalu eegee isaa duwwaan arge. Rifadheetan dhandhi koo mul'ata. Akkanatti fuulduratti deemaa jiruttan duubattan deebi'e. Namni kana na dhaabsisuun wanni jechuun hin danda'amu. Inuma hojjedhe yeroo hojjechuudhaaf anaaf danda'amuudha jedheen amantii guutuudhaan itti galee poteenshaalii nuyi qabnu manitii takkittii nuyi qabnu qabsiisnee baankiidhaan liqeeffachuutti kan nuyi galle nama of fuulduraa qabnu abdanneeti. Egaa dubartii cimtuu bara keenyaa kan taate hojii fakkeenyummaa gaarii qaban hojjechuudhaan nama baay'ee uummata ishii tajaajilaa turteedha. Hojii barsiisummaa keessatti, hojii aartii keessatti, hojii daldalaa keessatti maal keessaa si dhabanii nama jedhamtuudha. Jireenya mo'achuudhaaf biyya ishiif dubartootaaf fakkeenya ta'uudhaan nama hojii gurguddaa hojjetteedha. Akkasumas immoo sadarkaa barnoota ishiitiin liidarshiippiidhaan nama maastarsii fudhatteedha. Egaa eenyudha dubartiin kun jecha akka jirtan abdii guddaan qaba. Egaa namni aga jirutti wal gaafachuun eessa jirtaa, maalirra jirtaa, maanu jalaa baddee gaaffii keessan hundaadha. Ani immoo gaaffii kanas fudhadhee anis nama baay'ee jaaladhuudha. Nama naaf fakkeenya guddaa nama taatuudha. Baay'een kabajaani yeroo dheeraadhaaf miidiyaa hawaasaarraa baddeetiidha kan isheen turte eessa dhaqxee gaaffii gaafachaan ture. Baay'ee qopheeffadheera. Gaaffii koo miti gaaffii uummataati kan hin qopheeffadhe. Amma koo baga nagaan dhufte. Galatoomii baga nagaan eeddan. Irra deebi'ee maqaa daawwattoota keenyaan baga nagaan dhufte siin jedha. Ulfaadhu baga nagaan eeddatis. Naa galatoomii. Tole kallattiidhuma gara gaaffii keenyaatti deebina. Jalqabarra jedheen ture anamuu jedheen si waama. Mee miidiyaa hawaasaa irratti hamaasuu kennaati. Kun maquma keessa sirriidha moo maqaa miidiyaa hawaasaa si moggaasedha moo eenyudha? Galatoomaayii maqaan koo inni barreessu ammasuu Qannaati. Yaa Ingiliffaan yeroo barreeffamu kennaa'edha malee. Ammayyaanis maqaa makooti. Egaa ammasuu jedhee kan naa baase abbaa kooti. Maqaa ammasuu jedhu kan inni naa baase dubara tokko godhatee hangafti koo Seenaa jedhamti. Taansii dhiira argachuu barbaadee ture. Akkuma tasaa jallaa ta'ee garuu immoo dubartii ta'een jallaa dhaladhee aareet ammas durbinatti dhuftee aariidhaan naa baase. Harmeen koo kana sodaattee ammayyaa naa baasteetti. Achi gaafan guddadhee kana dhagawan immoo abbaa kootiin ammasuun kun maqaa sirrii miti. Maaliif akka ammasuu naa baastee bakka hin deemutti ammasuun jedhama garuu ammayyaadhaan waamama. Kanaaf hin barbaadu jedheen siif himaan jedheen abbaa warraan kee xabaqaadha abukaatoodha. Maaloo na jijjiirsisaa jirtu lakkoo hidheen akka argitee dadhabee lakkin jijjiirsisaa kun barumsa ta'uu waan qabuuf dubartiin dubartummaa seetiin jibbamuu tuffatamuu waan hin qabneef kun barnoota akka namaa ta'uuf maqaa kiyya ammayyaadhaan na waama garuu ammasuun isinii barreessaa jedhee waadaa galee fi ni lubbuudhaan hin jiru. Yooti jiraates jiraachuu baattes jecha koo kana nan eeggadhaa waliin jenneetu na jalaa godaane ammasuun Qannaas maqaa koo san barreessu ammayyaan immoo maqaan itti waamamu. Amuun Shawatti dhalattee guddatte warri jedhan jiru. Inumayyuu immoo daroonni Finfinneetti dhalattee jedhani.
Angaruu nan beeka. Imalli Dambidolloo fi Amboo gidduu ture. Haalli guddinaa achi ture. Mee maal fakkaata? Walitti dhufeenya egaa Booressaa namni baay'een hin beeka. Warra yaantuuti. Keessaanii gamatti ilaala yoo gara Ambootti malanii. Sansan keessatti mee osoo naa kaastee natti tola. Ishee ulfaadhu duraan dursee waa'ee weedduu intarteementii kan na gaafatte. Weedduu intarteementiin xiiqii aartiidhaaf qabnurraan kaane intarteement kaampanii nu hundeessinedha. Kanarratti Booressaa marraa baay'ee wanni kan hin taane tokko baay'ee obbolummaadhaan Gwaddeenyaa Booressaa jechuun waan achi fageesse waan natti fakkaatuuf Oliyaad Gaaddisaa mucaa jedhamuu fi Leensaan Tasfaayee Mo'aati warraan isaan jirti. Anaaf Booressaan jirra. Afur taanii weedduu intarteement and event organizii kana hundeessine. Yaadisaa of course anumatu maddisiise. Yeroo baay'ee artistoota keenya kanaan dura argiteetta yoo ta'e isteejii xixiqqoo irratti sirbu turan. Yeroo sanaan dura isteejii qabalee fa'aa irratti artistoonni keenya sagalee bareedaa qabu. Humna aartii qabu. Oromoon bare guddaadha jirma. Bakki isaan itti sirban kun bakki isaan itti aartii isaanii sana dhiyeessatan bakka isaaniif ta'u miti jennee xiiqiidhaanii maaf isteejii guddaa irratti fudhannee ijoollota keenya kana qabannee hin baanu jennee ra'anneetu kaampanii kana hundeessine Buliqeerroo jennee hundaam agarsiisa keenya kan duraa magaalaa Ambootti magaalaa na guddisteetti dhiyeessinee jalqabne of course bakka kibriitii qabsoo guddiseekoo. Bakka taatiittidha kan jammarree itti fufnee artistoonni warra biyya keessaas warra biyya alaas qabannee yeroo gara Amboo deemnu artistoota Amboo dabalataa. Yeroo gara Arsii deemnu artistoota Arsii dabalataa. Akkasuma jechaa Oromiyaa naannofnee dhufnee Finfinnee geenya jennee turre karoorfannee kan kaane. Egaa yeroo tokko tokko akkatti karoorfattettis siif hin deemu. Garuu itti aansinee Baallii kan jedhamu albamaa Galaanaa Gaarumsaa. Skylight'itti haala bareedaadhaan eebbisiisnee sagantaa keenya Finfinneettis ol gashinee jechuudha. Itti aansinee immoo kan Hacaaluu hojjechuu ture karoorri keenya. Akka nu yaadne nuuf hin taane nu jalaa boqoteera. Egaa artistoonni keenya baay'ee waan jiraniif immoo itti fufnee deemuu hin dandeenya garuu xiqqooshee namni nu itti aansinee dhiyeessan fudhannee deemnu abalu jennee waan kaaneef isa yeroo Afrikaa dhabnu xinnoo dhaabannee jirra. Weedduu intarteementiin yeroodhaaf hooldi goonee jirra jechuudha. Gaaffii keessatti taanu yoon dogoggoruu baadhee waa'ee Booressaati. Waa'ee isaati dhugaadha. Waa'ee weedduu irratti achiin ture gaafa albeemni Baallee eebbifamu isteejii sana natti hojjete. Weedduu intarteementii akka maleetti namni galateeffataa ture. Yeroo jalqabaatii fi sagantaa Oromooti Skylight'itti sagantaa qophaa'eedha. Yeroo sana immoo yaadatta barreessaas rakkisaa tureeni. Yeroo namni ol jedhee magaalaa Finfinnee keessatti sirba akkuma jette humna hin qabaanne ture. Garuu yeroo sana olaantummaa guddaatiin qaabsoo guddaatiin weedduun intarteementii gahee guddaa akka taphate lubbuu Saamaaru Aceen isteejii irratti dubbatee ture galateeffateetti kan inni ture jechuudha. Hojii gurguddaa keessumattuu immoo yeroo itti adeemna yeroo Aduwaas hojiilee hojjetamaa turanii gahee achirraa taphattan kun tokkummaa abbaa manaa fi haadha manaa namni wal jabeessee wal ijaaruu dandeettiin mataa isaa akka qabu ibsuu yaadeetaniini garuu walitti dhufeenya isin lamaan gidduu jiru immoo jarri kun akkamitti wal baranii ijoolleen kun lamaan akkamitti immoo laga tokkoo mitiyyuu kubbayyaadhumatti dhugan keessaa waraabaman akkamitti jedhamamme. Shigaa bakkee dhufaatii keenyaa of course ani ammayyaanis ammasuudhaanis nawaamii kan hin dhaladhe magaalaa Dambidollootti garuu haala ulfaataa ta'e keessa ture dabarsee abbaan koo qabsaa'aadha. Barsiisaa Qannaa Wayyeessaa jedhama. Namni Ambootti barate namni barsiisaa Qannaa Wayyeessaa hin beekne jira jedhee yaadu buqqa'ee dhufe gara magaalaa Ambootti jijjiiramaan jechuudha. Jigeessuu as geessuu for your information maddi isaaniiyyuu warra Abbichuu Tuulamaati. Abbichuu Tuulamaa warra Finfinnee keessaa dura buqqa'eedha. Waggaa dheeraa dura gaa kun jenereeshinii dheeraadhaan dura Dambidollootti galanii warra turanidha. Dambidolloo irraa immoo achee Ambootti dhufnee Ambootti guddannee Amboomatti barannee baay'inaan kan hin beekus Amboodha. Namnis kan na beeku Amboodha. So an Amboottidhaan guddadhee Amboo boqonnaadhaaf deebi'ee dhufeetanii Jimmaatti baradheetanii kolleejjii Jimmaarraa roon dhufu Daakaa keessatti hin argeeni. Daakaa keessatti ol bare Daakaa Bishaan Amboo keessatti. So Baaloo Lataa kooti Daakaan Amboo.
nama akkasii egaa Bishaan amboo. Otuu lafarratti wal argite akkanatti ta'u ta'a egaa bishaan keessatti wal argineefu jaalalli keenya baay'ee ammallee fakkeenyummaa gaarii kan namaa ta'uu danda'udha. So boqonnaadhaaf yeroo dhufu maatiidhumaan deemna nuyi Daakaaroo deemnu. Abbaan koo baay'ee kontiroolii nu godha. Kophaa deemuun nu hin danda'amu. Nuuf hin eeyyamamu. Gaaf sanas kan deemne obboleettiin koo seenaan kafaa dhuftee boqonnaadhaaf achi turte seenis nu bira. Isee taanii harmee koo taanii obbolaa koo taanii hidhanne achi keessaa egaa anumaan filatinni achumatti wal bari bishaan keessa tan bareedin. Bishaan amboo nama baay'eedhaaf carraa gaggaarii uumeera jechuudha. Baay'ee. Horri bishaan amboo gaafuma saafuu milkiidha. Namni dhukkubsatee illee achitti dhiqatees immoo daawwaadha. Gama biraan immoo daawwaa jaalalaatis. Sure. Daawwaa jaalalaatis. Wanti dhib warri booressaa warra ayyaantuuti. Faamiliin kee immoo amantaan isaanii pirezidaantii dhiyoon dogoggoruudhaa baadhe. Humni jaalalaa kun immoo jara kana lamaan immoo walitti fideeraan. Iddoo kanatti oromummaatu jira. Isin lamaan immoo oromummaan kun walitti harkistee keessaayyuu bishaan amboo immoo jalqaba ka'umsa ta'eera. Meechi waa'ee kanaa kan akastuun barbaadan. Egaa anaaf booressaan ganda tokkorraas hin dhufne madda amantii tokkorraas hin dhufne kan walitti nu fide jaalala. Amantiin kan isaa nan kabajaa fi irreecha sirrumattan duukaa dhaqaa. Sirrumattan kabajee fi onneedha. Amantiin koo garuu Pirotestaantiidha. Kuni waan eegale miti. Harmeen koo fabbeen koo'isi. Harmeen koo warra Qeessarfaa Jaarsooti. Periyooduudhaan nageessanii too ta'e Lubbaabor gara mattuu kanatti baay'ee beekamoodha. Warra maatii sanaati. Warra durumaa kaasee warra pheenxeessa duraa sagana maatii isaanii. Abbaan koo garuu miti. Innaa nyaati dhiyaatu abbaan koo nyaatu. Paaster Maartaadha. Maartaa Maammoo Daannooti harmeen koo. Paaster Maartaatti nu qaddasi kaa'edhaani. Akka lakkafaatiin jedhaanii even so sanatti waan hin amanneeyyuu iseedhaaf dursa kennee fi ra'aatii kadhachiisee fi eegala. So achuma maatiidhumarraa nu duukaa waan na dhufeedha kuni amantiin keenya walirraa nu dhiibne naaf booressan amantii koon charchii koon annaqaa inni immoo ijoollee wajjin gaafa isaan oolan bashannanaa oola deebinee immoo wal arginaani. Yeroo baay'ee amma namoonni yeroo walitti dhufanii amantii akka rakkina tokkotti yommuu namoonni yeroo fudhatan jira. Amantii garaagaraa keessaa immoo walitti dhufanii jaalalaan immoo tokkummaan immoo namoonni yeroo jiraatanis ni agarraani. Booressaan amantii waaqeffannaa asiin Pirotestaantiidha. Namni wal kabajeeti immoo namni kan jiraatu. Maaliifi irreecha irratti yeroo baay'ee sin argina. Akka ammaa diizaayiniin baay'atee uummanni mul'atu kana miti. Yeroon isin irreecha keessumaayyuu irreecha Finfinnee jalqabarraa kaasee kabushooftu. Uffannaan aatii fi inni uffattanii fagoo ormarraa booldi taatanii mul'attu. Kaappilii reef jaalalleewwan reef wal jaalatan jira miti akkas fakkaatu keessa darritanii suuraan sun miidiyaa hawaasaarra hin jiru nan kaa'anii baay'eedhuma jaalatamummaan guddaa horataniitu. Suurri jalqaba guyyaa irreechaa amma suufii booressaan maal uffataniidha namni. Kun fakkeenyummaa guddaadha. San malee immoo waa'ee Adwaatiin wal qabatee keessumattuu Acee ammas irra deebinee lubbuun isaa Rabbi jannatatti haa qananiisu yeroo Adwaan humnaan dhiibamee irree masqalaatti kabajamu amoon uffata shawaashii uffattee mul'ii hidhattee masoobitti nyaata ishee qabattee irra deemtee farda irratti gurshaa turte. Mee hariiroon kun keessaayyuu irreecha waliin gaafa irreechas immoo akkasuma immoo jala bultii irraa kaasanii nyaachisaadha kan turtanii uummanni keenya dhufee yeroo inni dadhabee dheebotee dirree masqalaa irratti qorra keessa taa'u nyaata laga nyaachisuutti bishaan haga qoodutti kan turte. Kun immoo sabboonummaa biyya abbaa keenyaa keessatti Oromoon ol jedhee adeemu Oromoon ol jedhee haa ka'u mirga isaatiif haa falmatu yeroo rakkisaa keessattidha kun hunduu. Mee waa'ee kanaa hariiroon attaachimentii jabinna as keessatti qabdu maal fakkaata? Egaa dhugaadhanii. Hammani naa bariitu eeggachuu hin danda'uun gaafa jala bultii irreechaarraa kaasee dursinee waaqayyo isaan eebbisu. Aartistoonni keenya moodeelistoonni keenya diizaayineroonni keenya warri bubbuleeyyiin nuuf qopheessu turanii. Indaaman naa qopheessaa wayii miti. Maayini irraanfattee barana dhuftee hin fudhanneef naan jedhe naa bilbilu warri akka wanni fa'a. Mooyii diizaayinerii fa'a bilbilanii na gaafatu hundee fudhatteettaa uffata moon qophoofne moo baranaa fuudhaaf yaadinne maali gaaffiin akkasii innee baay'ee haamilee hoo'aadhaan kan irreecha deemaa turre nama muraasa turre bari
yeroo irreecha deemnu siruma achi geenye abaluun maaliif hafee har'a waliin jenna. Eenyu akka dhaqullee beennaa wal ilaallee raannee nagumaan hafee inni bilbilleefaa wal gaafannaanii attachmentii guddaa qabna turreeyyu. Xiiqii guddaadhaan kan wanni jennee yeroo baraa ijoollonni keenya baay'een dhumanis achuma keessa turre laguma sana keessa turre waaqayyo jannataan isaan qananiisuun jedha nama hedduudhaaf biraa dhabne yeroo sana achumarraa kaasnee irreechi kun Finfinnee galuu qaba innee xiiqeffannee wanni jedhaa turre irreechi inni duraaroo Finfinneetti kabajamu dhugaa rabbiin siin jedha bu'aan tureeniin dhiibii isaarraa kaasee. Bu'aa irreeffattee miidiyaan hawaasaa tureera. Miira keebsachuu dadhabdeetu bu'aadha kan irreeffattee. Maaliif boossee maaliif tokko wantoonni ati miidiyaa hawaasaa irrattis baay'ee nama cimtuu turte barreeffamoota ammoo maal maxxansitee jennee meesee hordofna. Barreeffamoonni kee laphee namaa tokko waa'ee aadaa irratti waa'ee eenyummaa irrattidha kanatti baay'inaan barreessitu quuqamati qabdu ture. Na yaadadha miidiyaa OBN irrattidha. Intervii haasa'uu dadhabdee boosse. Amuun aga kana hunda laali quuqama nama keessa jirudha. Qabsoo achi keessa ture yeroo uummanni baay'ee akkuma kaastee sibiraa dhumaan achuma keessa turtanii. Finfinneetti immoo yeroo gammachuutti yeroo sana miirri boo'ichaa sun maaliif ture? Miirri boo'ichaa kun egaa sana hundumaa keessa darbitee dhuftee egaa qabsoo salphaadhaan miti irreecha Finfinneetiifan iddoo guddaan qaba irreecha isa dhugumaa jennee kan garaarraa hundumti keenya keessa kan jirudha. Bishooftuu deema. Irreecha Finfinnee garuu utuma maaluma ta'ee hin hafnu maaliifi aarsaa gurguddaa baay'eetti kaffallee Finfinnee asiin geenye jedhee waan yaaduufu yeroo kana fuuldura jiru ture warri dhuman natti dhufu si gaddisiisa. Warri jiran yeroo akkasitti walitti qabamnee yeroo uummanni Oromoo akkasitti wal ga'ee Finfinnee yeroo biyya ishee keenya magaalaan dhuura Oromiyaa kan taate Finfinnee keessa yeroo Oromoo urgeessanii argitu eenyuyyuu gammadaan yeroo sanatti egaa waa baay'ee keessa kan nuyi dabarreen afaan Oromoo akkuma jette dubbachuuf yeroo itti baay'ee ulfaatutti purposely nuyi irreecha duwwaa laalchisee miti baay'isuu bakka gurguddaa maatiidhaan hin deemna Hiltan hin deemna Sharaatan hin deemna Kiyoon hin deemna teenyee cokkinni afaan Oromootiin dubbataa oollee gallaaniin maaliif ana miira addaa naaf kennaaniin Finfinnee Oromoo urgeessuun tokkos kanadhaaniin alatti afaan biraa dubbadhee mana keessatti afaan Oromoo duwwaa dubbachuu miti kan duwwaa miti baay'isawee ijoolleen keenya afaan Oromootiin kan afaan hiikatanii afaan Oromoo qixxeeruma keenya dubbatuuni yeroo isaan dhalatan biyyaa egaa ofii teessee dandeesseen guddifattu mitiire ijoollota keenyaaf illee namoota guddisan biyyarraa finnee afaan Oromootiin akka isaan afaan hiikatan goonee amma afaan Oromoo qixxee keenya dubbatu siin jechuudhaaf. Baay'ee namatti tola. Laali jalqaba harka keerraa siin qeen hin bu'u. Uffannaan aadaas immoo adduma. San qofaa miti wanta adda siin godhu wayii immoo jira. Tokko magaalaa Finfinnee keessatti yeroo namni ofitti qaanfatu uffata aadaa Oromoo uffatee deemuudhaaf yeroo rakkisaa ta'e afaan Oromoo akkuma iyyuu ati jettee afaan Oromoo namni ol qabatee yeroo dubbachuu hin dandeenye yeroo rakkisaa keessatti immoo atii fi abbaan manaan kee gamoo maal fakkaatu mana jireenyaa ajaa'ibaa. Sanuu immoo samii keessatti ol baastanii mataa mana keessanii gubbaatti bokkuu fi siinqee oluma baastanii mul'isanii magaalaa Finfinnee keessatti ijaartani. Mee yaada kana kamitti fiddani? Mana kana immoo Finfinnee keessatti ijaaruudhaan yeroon isaa amma jijjiirama keessa jirra. Erga jijjiiramee osoo hin taane jijjiirama duraadha. Yeroo mootummaan Abbaa Irree uummata Oromoo cunqursaa ture yeroo uffata namni uffachuudhaafis irreechumayyuu kabajuudhaaf hadu'aas maalis kabajuudhaaf waan keenya hundumaatti yeroo qaanaa turreetti sodaachaa turreetti. Amilee hin qabnetti isin immoo amileedhuma akkamii horattaniif yeroo sanatti humni yaadni kun isin dhufe akkamitti mana keessanii ijaartanii bokkuu siinqeedhaan ol baastanii. Baay'isii galatoomii yaaddi kun kan dhufe waan nuyi qabnu hundumaatiin Oromummaa calaqqisiisuu barbaanna. Baay'isuu guyyaa irreechaa ijoolleen baay'een dhufanii jalatti suuraa ka'u alaabaa abbaa gadaa dheeraadhaan gadi hiinee daraaraa keellootii fi marga sitti hiina. Nu duwwaa miti kan qabatu beeki. Manni keenya illee qabata. Isaa dabar isatu hadda godha baay'ee. Yaadisaa ofitti qaana'u akka hin qabneedha. Oromummaa keenyatti qaana'u akka hin qabneedha. Manni keenyas namni keenyas Oromoo urgaa'uu qaba jennee nama amannuudha. Baay'isuu kana duwwaa miti ilmi kooyyuu gadaa qabateera. Sanyii gadaa abbaasaa fudhatama fudhateera. Fudhatee? Namni keenyas Oromoo urgaa'uu qabu jecha kaayyoo jedhudha qabna. Namni baay'een irratti ka'eera baay'isuu. Kun tuumaachiin ta'uu lakki tuumaachiin miti. Yoo nu hammana deemne namni kaanuma dhufee hin barata. Amma beektaa yeroo sana waan garaagaraa baqachuudhaaf ijoollonni keenya biyya haroo dhufanii gara naannaa sana gara Shawaa Meedaa gara Shaggar kana gara balbala Finfinnee kana gara naannaa mana keenyaa kan baay'een qubatu.
yeroo waan tokko rakkatanii bararoo qabsoo hadhaawaa sanaallee bokkuu sana ilaalanii dhufanii kun mana keenya mana nama keenyaa jedhanii hin beelofne durqan siraa hojjennaa siraa maaqoo madmaanis jira ture mitiire yeroo sana keessa waan nyaatan dhaban illee ijoollonni sun bokkuu sana qofa ilaalanii dhufanii mana keenya waan nuyi qabnu baay'ee qabaanne miti nurraa hafee nama jiraatus miti eesuma qabnu garuu nu wajjin qooddatanii dhufanii nyaatu turanii so fakkeenyummaan isaa ijoollota keenyaaf qoonqoollee ta'eeraa jechuudhaan ijoollota biyyarraa dhufteedhaa. Keessattuu yeroo birraan baree irreecha osoo hin gahiin warri goobeef shinooyyee taphatan mana keessan dhufuun jalqaba irratti mana eenyu jedhame Finfinnee keessa mana keessanidha kan maqaan naamu. Manatti nyaanni aadaa qophaa'ee dhadhaa dibdee aadaa hunda guuttee immoo kanatti gaggeessituuni. Kun Oromummaan si keessa jiru beek akka hin calaqqisa. Bahee mul'ataan nunis immoo kanaaf kan isin jaallannu booressaa fi amaasuu gaafa miidiyaa hawaasaa irratti arginu nuuf gammachuu guddaadha kan ture garuu gaaffiin isinitti hin kaane waa'ee ijaarsa manichaatiin. Baay'ee ka'eera. Maaluma isinii godhaa kanarraa kaasa jaarsumaan nutti ba'eera. Maaluma isinii godhaarraa kaasaa nuun jedhanii booda garuu fakkeenyummaa isaatii nama baay'ee nu fudhatee ittiin ijaarrachuutti fufeera. Baay'ee nu gaggaafatanii yeroo dhugaadha kan shinooyyeef kan goobeellee dhugaadha. Oromoonni beek yeroo masqalaaf ba'u hin muudama dura. Yoo mana koo dhufan qoonqoo duwwaatti nyaatan dhadhaa mataatti illee dibatanii ba'u. So muudneeni warra goobeedhaaf dhufullee warra shinooyyeedhaaf dhufullee nyaata aadaa qopheessineefii fi muudneeni gadhiisnaa jechuudhaani. Tole. Aadaa makeenya waan baay'ee namatti tole nuuf jabaadhaa umuriin keessan nuuf haa dheeratu. Mana keessatti namni afaan makee dubbate ni adabamaa jedhani. Ijoolleen kee afaan Ingiliffaatiin perfeektiidha. Afaanota biroo numa danda'u. Garuu mana keessatti ol gallaan jedhan tokko afaan makee namni dubbatee ni adabamaa jedhani namni bilbila qabatee si adabamaa jedhan. Mee waa'ee sabboonummaa keessanii fi waa'ee maatii keetii mana keessatti qabannaa daa'immanii jaalala jiru mee naaf himi. Shigaa galatoomi ani hojii biizinasaatiin durallee kan hojjedhu ture barsiistus tureera. Developmental psychology background illee nan qaba. So ijoollota koo professional yeroo taatu ulfaataadhas of course garuu immoo professionii sana keessa galchuudhaaf wanti ta'e wajjiniin dhiphattu baay'een hin jira. So parental coaching jedheeraadhe mana keenya keessa qumsaaxinii isaanii yeroo baay'ee ruuliidhaan maam ammas moo seera haaraa moo jedhanii amma isaan wanni jedhanitti qumsaaxinii isaanii amma guguddannaan wadeenyoonni koroo dhufanitti kolfu keessaan kaa'ee lafa keessanaaf kaa'ee malee qumsaaxinii korraan kaa'ee naan jechuu qabanii sana keessaa tokkoffaan safuu beekuudha. Naamusa qabaachuudha. Kabaja namaa qabaachuudha. Otuu jaarsoliin mana kana keessa raatan ijoolleen keenya jilba dhungatu yeroo ol seenan. So wantoota akkas akkasii seera baasnaanii seeruma dhaqeen waan nuti keessan gashaa amma isaan salacha'amanitti yeroo inni jedhamu booda isaanii ofii kaalcharii isaanii godhataa deemu afaan Oromoo sana keessaa tokkodha. Mana keenya keessatti Ingiliffaa dubbatanii kan adabaman. Ingiliffaa dubbatan? Hin adabamu. Ingiliffa baay'isuun hin danda'amu. Hin danda'amu. So yoo Ingiliffa dubbatanii wanta adabaman hin jira. Afaan Oromootiif garuu encourage goonaanii afaan Oromootiin kan fayyadamanii amma perfectly dubbatu jechuudhaan ijoollonni keenya bilbila mookummaati jette seera sana keessaa tokko taableetiin gaafa waggaa 10 birthday waggaa 10 isaaniitti beekamaadha baqa. Dijiitii 2 galu tokko 2 amma 9 deemu gaafa 10 ta'an dijiitii 2 sirriitti kabajamaa 13 sirriitti kabajamaa teenageedha 16 sweet 16 immoo baqa akka addaatti kabajama. So waggaa 10 kanarratti taableetii kennamaa fi waggaan 13 teenagee yerootti galaniidhaan kabajamaa fi wanti kennamuuf hin jiru gaafa 16 immoo bilbila bitamaa. So amma seenyeen abdii guddaadhaan eeggataa jira. Gaafa 16 bilbila qabate. Sanaan dura bilbilli eeyyamamaa miti kan keenyarraa ergifatanii bilbilu. Bilbilatti hin kenninu. Bilbilli taableetiin iyyuu hin kennamaa fi kan kennamuu fi boqonnaa vakeeshinii yeroo cifamu amma Christmas vakeeshinii irra jiru yeroo akkasii hin kennamaaf. Inni iyyuu Allahu Akbarii lamaan gidduutti kennamaaf. Sa'aatii annaqee lafa kaa'aa fuudhaan jedhuun gaafa sa'aatii 7 ta'e Allahu Akbar jedhanii hin fayyadamu. Kudhan ta'e Allahu Akbar jennaan taableetiinis lafa taa'uu qaba. Maaliif sooshaalaayizii akka isaan godhanidha kan barbaannu. Mana keessatti namni amma maal seete walitti dhufeenyi maatii fi ijoollee baay'eenuma dhiphachaa dhufeeraan. Erga teekinooloojii kana daa'immatti bilbila ijoollummaarraa kan itti kennanii as keessatti safuun hin gatamaa. Waa'ee aadaa isaanii hin beekanii, waa'ee eenyummaa isaanii hin beekanii. Har'a ijoollee bara kana
maqaa abbaa keetii agabba sadii waame hojjette ijoolleen saatiitti waamuu hin dandeenye irra ga'anii jiru. Taphataa beekamaa biyya alaa tokkoo yookiin weellisaa beekamaa biyya alaa tokkoo gaafate dafaniituma yeroodhuma sanatti yeroo sitti himan fiilmii kaartuunii maal kamii hojjette sana sitti himan waa'ee aadaa isaanii waa'ee eenyummaa isaanii gaafa gaafatte hin jiru. Sammuu isaanii keessa badaa deema jechuudha. Isin garuu xiyyeeffannaan ijoollee keessan irratti qabdan sabboonummaan mana keessa jiru baay'eedhuma kan dinqisiifatamuudha. Kanaaf ansi kaase namoonni baay'een ijoollee isaanii kunuunsi daa'imman waan nyaatan hin dhabiin, waan uffatan hin dhabiin, barnoota gaarii bakka itti baratan hin dhabiin. Isa bira darbame garuu maal jedhuun qabbachiisuu jedhu beektaa ijoollee hadabuun immoo hamuu biratti maal fakkaata? Adabdee beektaa ijoollee garuu? Sirumatti an adaba. Eenyutu irra damasii fi booressaa keessa eenyutu irra adaba? Anatu adaba. Baay'een adaba. Jaalalaan ofitti hin qabdaa. Hin beeku isaanis amma ruuliiwwan yeroo baay'ee gaadullaadhaanis miti kan wanni jennu seerri hin jira. Seerri bocamee fi taa'ee hin jira. Kana yoo ta'e kan argattu badhaasis hin jira. Kana yoo gootan kanarra sinirraa hir'ifamaa. Yoo kanarra geessan immoo dullaa kan jettu jirti. Dullaa kana keessaan baate yeroo tokko yeroo isin keessaa baate yes jedhanii gammaduun. Dullittiin gaafa dhadhee jalatti galtu immoo hin beeku isaanis. Dullaan hin cabsuun. Dullaan waan isaan miidhuun qabu. Macaafa qulqulluun illee maal jedha? Ijoollee isaa karaa baadhaan dhawuu kan dhawwu gaannamitti ergaa jedha. Aadaamti keenyas akkas ijoolleen suphee miti hin cabduudhaa jedha. Garuudhaa jedhamu baay'ee dabadabanii wanni jedhan kana otoo hin taane jira miti kan aarii keenyatti cabsachuufis ijoollee rukutuu hin qabnu. Garuu bal'eessaa isaaniirra akka isaan baratanii deebi'aniif wansi na buluu ijoolleen garafuun badiin qabu waan yaaduuf ilma rukutaanan. Baay'ee bareedaadha. Ulfaadhu. Miira abdii kutannaa wayii. Yoon dogoggorri na deebistaan. Sirratti harka. Amuun aga badde sana eessa turte? Yeroo ammaa kana maalirra jirti? Amma gara sanatti seenee haasa'uun barbaada waan ta'eef mee yeroo badde sana eessa turte amu? Kun gaaffii hundaati. Eessa turte? Biyya alaa turte moo biyyuma keessa turte hafuura dhofkatte moo maaliif miidiyaa hawaasaarraa badde? Haa ta'u gaa ulfaadhaa iyyaafannaa keessaniifis warri na iyyaafataa turtan hundumtuu ulfaadhaa galatoomaa. Ati immoo gaaffii kana cabsee dhuftee waan natti kaasteefis ulfaadhuun siin jedha. Dhugaadha gara waggaa lamaatiif feesbuukii tootaalii guutummaa guutuutti dhiiseen ture. Yeroo tokko yaaddata yoo ta'e feesbuukiin cufeedhuma paaswoordii gaafate. Ani wanti nama jalaa dhussadhu hin jiru waan yaaduuf mana koosoo dhufte qulfii hin qabu. Bilbila koosoo wanni na dirqisiisa appilikeeshinii tokko na dirqisiisa malee paaswoordii hin beeku. Natiin kolfinaa malee paaswoordii kun ani irraanfadhe. Yeroo inni irraanfadhee xinnoo ishee turuu natti tole nan gammade. Yeroo tokko naa waan ta'e irraan fageessitu beeki guyyaa tokko faa taa'ee filaaleen sa'aatii 5 continuously sa'aatii 5 sooshaal miidiyaa irratti fayyadame. Ijoollee kootiin hin fayyadaminaa jedhee barsiisaan jira. Ofii kootiin moroon sa'aatiin kana fudhadhee irra taa'u fakkeenyummaa gaarii miti. Ofii keenyaaf fakkeenya ta'uu fi qabna ijoollee keenyaaf. Tokkoffaan guddataas of beekaas waan dhufaniif san akka isaan narraa baran hin barbaadu. Ani adaalteedha. Bakka itti dhaabuu qabus wantoota garaagaraatiin limiit of godhee dhiisuu nan danda'a. Wanti ijoollonni keenya garuu waan akkasitti nurraa argan yoo isaan seenan gaarii miti waan ta'eef fakkeenyummaa koos isaanitti agarsiisu waan nan barbaadeefu bagayyuu na jalaa badeedheen dhiisee deebisuun natti ulfaatee miti. Yeroo dheeraadhaan akkasiin badeetan boodammoo garuu isin faaniyyuu yaade dhugaadha. Namoota achirratti duwwaa argitu bilbila isaanii hin qabne aarsiidhuman gaaf tokko inni dheenaan baneen sooshaal miidiyaatti nan deebi'ee. Kana duwwaa miti yeroo gabaabaadhaaf of course biyya alaa tureera. Garuu yeroo baay'ee gabaabaadhaaf waan hangas mara waggaa lama natti fudhatee miti. Yeroo gabaabaafis ala tureetan gara Ameerikaa hojiidhaaf deemee tureen. Amma garuu deebi'ee biyyuma keessadhaan jira. Sana duwwaatu hin ta'in hojii Finfinneedha alaattan bobba'ee ture. Hojii dirqamaa baadiyyaa na teessisurras tureera. Baadiyyaa eessa turte? Miidiyaa hawaasaarraa baduun tokko isa. Tarii hojiin kun dhuguma akkuma shakkee hojiimatu balleesse. Eessa turte? Maal hojjetaa turte? Egaa biyya warra soddaa keenyaa gara Gujii kanan ture. Gujiin dhugaayyuu qabda. Biyya warra jaalalaa baay'een jaalladha uummata Gujii garaa makuurraan. Uummatan jaalladhu sanaa wajjinan hojii albuudaa wayiitti gallee albuuda oomishaadha turre gara Sabaa Boruu gara naannaa Qanxichaa bakka jedhamu kanadha turre. Achimmoo intarneetiin hin jiru. Dhugaadha. Bilbila yoo ta'e tokko irratti ol baanee dhannee haasofnaa. Aduun jira gaariidha.
nyaati jira, aannan jira, neetworkiin hin jiru. So gaarummaan isaan dursee of barsiiseera waan ta'eefu baay'ee nan cinqinee jaalladhee manachi sooshaal miidiyaadhaan ala ta'eetan hojii duwwaa irratti bobba'ee ture. Albuuda keessatti egaa bu'aa bahii hedduudha. Gatii guddaadha kan nama kaffalchiisu. Aarsaa guddaadha kan kaffaltu. Albuuda baasuun akkamii abdiidha. Hojii abdiiti. Tarii dhabuu dandeessaa, tarii argachuu dandeessaa. Mee chaalenjoonni bu'aa bahiin as keessa turan maal fakkaatu turan? Egaa tokkoffaa irratti hangafa Oromoo uummata ni kabajna. Gujii yeroo jedhamu uummata Shawaa birattis, uummata Wallaggaa, uummata kamiin birattuu kabaja guddaa uummata qabanidha. Hangafa isaan bira dhaqee hojjechuun ani of course ni ulfaata. Akka haadhaatti ijoollee 3 gatteeti kan itti deemtu. Abbaa warraa koo irraa fagaadhee beekni irraa fagaadhee deemeetan hojjetaa ture. Egaa jaalalli kabajii fi iddoo isaan namaaf qabani akkana dhiistimuu hin danda'u. Waan hundumaa irraanfatteen hojjettaaniin hojii albuudaatti kan hin galee ture. Hojiin albuudaa akkuma jette baay'ee chaalenjii guddaa qabaaniin liitiyeemiif taantaalamee oomishaa turre. Liitiyeemii bira gahuudhaaf keessumaa baay'ee chaalenjii guddaa qaba. Lafisaa beeki bakka virjin ta'edha. Karaa hin qabu. Albuudatti baatee hin jiru. Garuu calaqqee wayii kan sitti mul'atu hin jira. Waaqayyoon immoo waan hundumaa caala nama abdatudha. Achis kan nuuf kaa'e waaqayyoodha. Bira nan ga'a jedhee dhuman inumatti deemta. Yeroo tokko tokko deemi bira geetu yeroo si jalaa bada. Amma immoo bira gee yeroo si jalaa bada. Otuma akkas jettu dhattee albuudatti baata. Albuudatti baanee albuuda gaarii oomishanneerra. Yeroon albuuda oomishaa kana jedhu beeki ani Boorisaan ilma qotee bulaati. Ani intala barsiistuuti. Barsiisuunis qotee bulaanis waan isaan nu guduunfanii nu wanneedhan of course barumsa nu guduunfaniiru. Akka of taanee guddannu nu godhaniiru. Sanarraan kan darbe garuu wanti isaan sii guduunfanii wanni ittu hin jiru. Ani gaa xiiqiidhaan hojjedha waan nan hojjedhu hundumaa. Mana kana soroo ijaarru xiiqiidhaan kan ijaarre. Beeki mana lafa marra'amne fudhannee hin qabnu. Saba biraarraa lafa isaan marra'aman kana dhandhee qarshii keenyaan irraa bitannee mana irratti ijaarrannee mana kana daa'imummaa keenyatti fidnee yeroo dheeraa nutti fudhateet kan ijaare mana guddaadha. Ground plus 4dha. Mana ground plus 4 ta'e kana baankiidhaan qabsiisnee. Manicha baankiin qabsiistanii? Baankiidhaan qabsiisnee birrii liqeeffannee birriin sun duwwaan nu ga'uu dideennaan gara miliyoona 20 baankii siinqeerraa liqeeffannee. Chaayinoonni albuuda keenya waan jaallataniif dhufaniis waan arganiif hin fudhannadhanii daawun peementii nuuf erganii sana dhumaa walitti qicnee albuuda sana baasuudhaaf oomishuudhaaf itti gallee turre. Egaa akkuma jette miira koo yeroo tokko tokko nama hojii duwwaadhaa wajjin dabarsu hojii kee duwwaadhaan kan itti wal quunnamtiin keessa haasaan keessa laayinii sana duwwaarraati kan waanii jettu all over a sudden rakkinan na mudateen rakkinan narra ga'ee gidi imagine haadha ijoollee 3ti dubartiidha bakki na dhaqee hojjetaa ture Gujii keessa Qanxicha bakka jedhamudha Sabbaa Booruuti baay'ee chaalenjii hedduudha kan qabu dubartiidhaaf immoo chaalenjii isaa dabalii ta'aniin waanonni dubartiirra ga'an hedduun hin jiru gaaf tokko siruma isaayyuu egaa makiinaan keenya piikaapiin nuyi ittiin fayyadamnu piikaapiin saayitii dhoqqeen nu jalaa qabate. Dhoqqeen nu jalaa qabateenna makiinaa duubaan dhiibaa jiru ijoollennaa wajjin hojjetanii meeqoyo maaf waashruumiin fayyadamuudhaan caakkaa keessa naan gadi lixu mataa kiyyarraan qeeransa nagararraa ture. Innaan ol jedhee ilaalu eegee isaa duwwaan arge. Rifadheetan dhandhi koo mul'ata. Akkanatti fuulduratti deemaa jiruttan duubattan deebi'e. Utuu wanni hin godhin akshinii koo osoo agarsiise maal hin jedhin duubattan ba'e innaa yoota tanaa kullees I think qeeransi nama tuqu duubatti deebi'ee tan ba'e dhandhi koo mul'ata. Sheekin godhaa. Mucaa achiin wajjin hojjetu mucaa madhalataa iddoo sanaatiin dhiifamaa mul'ata. Bineensi maalii tas jira biyya kana keessa naannoo jiru kana inni akka keessa fagaatti gadi lixee taate lixiin sa'aatii foogii ture yeroo maali foogiin qilleensa duumessa hama asii amma kaameeraa kana immoo waliin argitu hin cufa. Wanneedhee sana keessa dhatiin yeroo duumessa akkasii hin ba'ee barre'ee funaannataan caakkaa keessa ol seentee taate naan jedhe lakkee maamiti hedheetan
I was trying to block them. Isaan asii makiinaan as jira. Bakka bineensi kun dhufe obboleessa kooti saayit maneejarii kookaan ture caalii kan jedhamu. Yoo bineensi kun dhufe anaan dursee anaan namoonni attaaka godhu malee yoon isin paaniik godhu makiinni isin dhiibamtu. Baay'ee tan tafaa dhuqqeen facaa baay'ee gadi fagoo miti eenyarra kan jiru karaarra. Achi gidduun dhaabadhee kiyyaan mul'atan ammayya maal taate gilaabisii kenninu jaakeetii sii darrabnu maalii sii gonuu naan jedhu no. Ani sanaaf dhanii koo mul'ataa jira. Sabooda gallee maaltu jira naan jedhee naan akkasii minaan beekachitti argeen dhufeemiin jedheeni. Sana duwwaa miti wanti si dhibu galgaluma sana immoo makiinaa keenya cabdee achitti qabamte. Saayitii gara kan biraatiin kaampiin keenya jira bakka nuyi keessa raannu. Kaampicha dabartee saayitiin keenya jira. Saayitii keenya irraan akkana dabarteen bakka isaan taalamee miiccamu jiru. Yoo xinnaatti gara kiiloomeetirii 5 ta'a. The other side of mountain sana tabba sanaatiin naanna'een kiiloomeetirii 5 kana miillaan deemeen taantaalamee miiccisiisuu mudaqe. I have no other choice. Maaliif yoon hojii kan akkasiin hojjennee manni kiyyaan irratti gurgurama. Ijoolleen keenya ni jira. Qabeenya guutuu qabsiisteetti seenteetti jechuudha. Qabsiisneerra. Kanarra taaneetoo hojjetaa jirru xalayaan waajjira albuudaa abbaa taayitaa albuudaa Oromiyaarraa nuti barreeffame maal kan jedhu hojii kana dhaabaa kan jedhu. I was shocked. Laali mana lama miti kan qabnu mana takka down paymentii fudhanneerra biyya Chaayinaarraa kun maqaa biyyaatiif illee gaarii miti. Ana ammayyaa biizinasa ammayyaa duwwaatiif otoo hin taane biizinasa booressaatiif duwwaa otoo hin taane akka biyyaatti በጣም ነውር ነው። ቶኒ 560 isiniif finna jennee walii mallatteessine jira. Sana keessaa tooni 80 duwwaa sampila ergine kanarratti nurra cufameera. Kun kan ta'e egaa Oogasti keessa naasii 30 irraa kaasaa dhaabaa. Yooruma kun kan ta'e. Yooruma naasii 30 irraa dhaabaa nuun jedhanii egaa kan yaannee turre nudiin taantaalama gaariidhuma ture sana gurgurreera annee Binkirii kan baankiis galchinaa kan jedhuudhaan humna keenya poteenshaalii keenya hundumaa itti finnee gara birrii miliyoona 42 irratti dhangalaasnee sun yeroo dhufu baankiidhaaf hin galchina jenneeti. Kan amma Diseembarii kana keessa galchuutu narra ture. Sun otoo hin ta'in hafee kana gochuudhaaf karaa garaa garaatiin yaallee turre. Beeki kana ana duwwaa miti kan qabateeru abbootiin gadaallee hin beeku. Dhimmi kun ani haadha warraati. Responsibilitii kan fudhatee kan gale anadha. Ijoolleen na jalan jirti. Wanti kun akkuma sila niisaa dabilii sitti ta'u ammas dhiibbaan isaa dabiliidha kan sitti ta'ee dhufu. I'm sorry. Sorry. Rakkoo kana keessa akka jirtu beektee nuti hin beeknu. Amuka bishaan nonni ta'e. Bishaan. Abshir uummanni si faana jira baay'isawee. Baay'ee shook nama godha beeki. Qabeenya qabdu. Keessumattuu manni ittiin Oromoon dhaadatudha. Mana sana fakkaatu kaafamee baankiidhaan gaafa qabamu nyaattee hin fidnee barra. Ijoollee kootiin darbaa maatii kootiin darbaa jettee dubartummaa kee aarsaa gootee qabeenya kee fuutee immoo iddoo sanatti geessitee dhangalaastee achirraa bu'aan argadhaa. Yaaliin goonee amuka qaama dhimmi ilaallatu bira deemtee. Egaa yeroo tokko bakki itti deemuu dandeessu hin jira. Bakki itti deemuu hin dandeenye immoo hin jira. Bakki nan deemuu danda'ee yaaliis godhaa ture. Waajjira taayitaa albuudaa Oromiyaa deemeera. Waan nan deebiitti deebisuu danda'u miti kun kallattii naaf kennameedha naan jedhee. Kallattii sana immoo eeyyuu kennee jenneera annee beeki ani just to inform malee naman kasasuus hin qabu. Naman himadhu hin qabu. Kabbaad no. Ani uummata koorraa abdii guddaa hin qabaayyuu. Ammas abdii guddaa man qabaa.
otuu bara yeroo kaaniiti ta'e qabeenya kee kana waan qabdu dhadheeti dhangalaastee ittoof kenniteen hojjetu wanti sodaatu tokko hin jira. Amma garuu sodaa malee yoon kana dhaqee qarshii kootti dhangalaasee hojjedhe borirraa argachuu. Namni kana na dhaabsisuun wanni jechuun hin danda'amu. Inuman hojjedhe yeroo hojjechuudhaaf anaaf danda'amuudha jedheen amantii guutuudhaan itti galee poteenshaalii nuyi qabnu manitii takkittii nuyi qabnu qabsiisnee baankiidhaan liqeeffachuutti kan nuyi galle nama of fuulduraa qabnu abdanneeti. Ammas wanni jechuun barbaadu gaa kallattii mootummaan baases mormuu barbaadee miti. It's a policy change. Poolisiin waggaa jijjiiramee kallattii biraatiin albuudni kun oomishamuu qaba jedhee mootummaan yoo lafa kaa'eera ta'e at least birriin nuyi baasne officially wanti beekame karaa odiitaraatiin odiitir ta'ee faayinaansiin keenya odiitir ta'ee kan taa'een jira. Birrii miliyoona 42 itti baasuu keenyaaf. Maaliif maddii birrii keenyaas akka beekamaadha waan ta'eef baankiidhaaf daawun peementii dhufeera. Wanti nu kan biraa guduunfannee keennee achi keessaa dandeeffannee garsii gara naan fide kan duwwaa miti nama dhuunfaarraa liqeeffanneera. Maaliif ariifannee dafne erginee biyya keessa galchuu ture kana garaachillee duubatti si deebisuu kan taane malee waliigaltii kana kan nuyi goone waajjira abbootii alangaa. Abbootii alangaatti kan aanaa sabaa boorutti ofishaali waajjira mootummaatti hidhannee laayisensii warra qaban gumii milkii jedhama. Warra mootummaa dhufti gurmeessee laayisensii isaanii waggaa kana booda waggaa 3-6 qaba ture. Waggaa 3-6 hojjisiisaa isa booda immoo deebisnee haaromsuu dandeenyannee እንግዲህ ከቦሪሳን ነዶ በጅራ አቮካዶዳ karaa dhimma seeraa ilaallatu satuuf ilaalaa ture. Anni walii gallee ofishaali karaa mootummaan beekuun hojii kanatti gallee hojjetaa ture. Malee seeraan ala miti jechuudha. Hojii seeraan alaa hojjenne tokko illee hin qabu. Isa oomishni immoo karaa single window ማንኛውም የህግ አካል የሆነ ገሌ ilalu karaa danda'u single windowdhaan alatti exportii goon. Liitiyeem jechuudha. Taantaalamii ganaa waggaa oomishuu jammarree qarqaruma isaarra geenyuudha kan ba'aa jedhamne. Taantaalaman oomishne kan ammoo karaa omaayiningiitiin karaa mootummaatiin alatti ergama. Laayisensii taantaalamis liiteemis nan qaba. Garuu karaa sanaan gochuu waan barbaadameef karaa omaayiningiitiin alatti akka ergisiisamu goosisneerra karaa kallattii mootummaarraa karaa ittiin ceene tokko illee hin qabne. Garuu it's very shocking. Kan si gaddisiisu ana haadha ijoollee sadiiti. Aan rakkina keessatti nama guddateedha sitti meera. Ijoollee koo garuu kanaan hin guddisne. Ijoollee koo kana amma danda'ametti waan maatiin tokko ijoollee isaatii gochuu danda'u hundumaa godhaa fi guddisne har'a garuu mana keessaa osaan ba'anii eessattan fuudhee deema ijoollee kana. Baay'ee ulfaataadha. Manni keessa maal ta'ee jennaaniin eeyyuutu sanarraa fudhateenyaan gaaffii garaa garaa sitti kaasu. Maami maaliif kunshiin deemtu ati? Maaliif hojii keenya hojjettu ati? Maal jettee itti himta? Maal jedheen ibsuudhaaf ni ulfaata. Umuriin isaanii waanota isaaniin argine kan hubachiisuudhaaf ni ulfaata. Biyya isaaniitiif immeejii immoo dukkanaa ta'e akka isaan qabaatan hin barbaadu. Ijoolleen kun mooroof infuleensii wanni alaa irra hin jira. Intarnaashinaal iskuuliittidha kan baratanii. Waan isaan garaa garaa si gaafatan hin jira yeroo garaa garaa. Waan sana miidhessinee ibsaa fi dhufe. Garuu amma gola isaanii keessa lixee waan gola isaanii keessaa kana wanni jedhee jalaa fudhataa jiru kan akkamiin ibsaaf maamiin deemtu qo'e siitu egzaamii qaba qo'e siitu cheekpoointii qaba qo'e siitu IGCSE qaba sinan qabachiisaa jedhaaniin dhufe amma garuu haala hin jenneen irra ga'eera warri dhuunfaadhaanii nu liqeessan beeki hojii dhaabdee miti hojii hojjetaa jirtu yeroo ammaa jireenya ulfaataadha. Dhugaadha. Full of challenge eenyu keenya isuma argaa jirruudha. Hojii dhiistee yeroo teessu immoo dabalatan. Hojii dhiistee duwwaa miti mana qabdu keessa baankiin dhufee sirratti gurguratee yeroo achi keessa ari'amtu immoo indeeno sarvaayiv mannaa arga. Baay'ee ulfaata. So haala akkasii keessadha jirra. Ani akkuma duraan sitti mee abbootii gadaatti ani karaa wanniitiinis karaa Boorisaan abukaatoo haa ta'u malee karaa seeraatiin dhimma seeraatiin karaa itti deeme tokko iyyuu hin qabu. Karaa jaarsummaatiin kan hin deemuudhaaf yaalii godhaa ture. Abbootii gadaatti naqeen himee akkas ta'eera miidhameera dubartii ta'eetuun hojjetaa jiru akkasiin akkanaan harkaa ta'eera. Biyyaans yookiin lafa jijjiirraa lafa sana barbaadaniiru ta'e birriitti dhangalaasneerra. Daandii kiiloomeetira hedduu barreeffamaan hin jiraasiif agarsiisuu nan danda'a. Xalaadhaan barreessee akkanan waajjira pirezidaantiitti gashu abbootiin gadaa dhufanii natti himanii
Shedheetan qeenga ishee namni namitti bilbilee natti beeksise hin jiru. Xalayaan keessa qaqqabeera namni naan jedhes hin jiru. Xalayaan kochuma galeera. Anasiin taa'eera. Gidduu kanatti baankiin xalayaan irratti baaseera. Kaffaluu qabdu. Baankii kan keenyadha. Kan namoota wal understanding gochuu dandeessudha. Kan achirras jiran nu waamanii tole maalis ni hagoonu. Isin haa dheeressinu hamma yoomitti isin haa dheeressinu. An maalan beekama uummata kanaa dheeressitanii. Hojiin sila wanti abbaa kanaa dheenuuf deebifame hin jiru. Gidduu kanatti cuunfaadhaa fi wanni guddaa keessarraa sorry baay'ee emotional ta'ee dhugaadha. Garuu ammamee wanti baay'eessu akkuma ishuma baastan san itti fufiinsa miti bara. Qabeenyumti kan itti dhangala'e maashinoonni achi jiru. Maashinoonni ba'aniiru. Wantoonni itti dhangala'e sun immoo onni baafamee lafarra jiru akka fudhataniif carraa saniif hin kennine. Egaa maashiniin achi keessaa akka baafannuuf maashinii baafadhaan jedhaniiru. Baafadhaa roosiin jedhaniiru yeroo gabaabaadha. Baafadhaaniin mi'a kee paakkootii uffata shaanxaadhaan lafa taa'ee jiru miti. Albuudatti qoforteedha. Daandiin kiiloomeetira hedduu achi keessaa baasiin fudhadhee ba'amu. Albuuda biroo reefuun ga'a. Balbala albuudaan reefuu ga'e. Nuyi sanan beenu. Diichii kan giddibii gurguddaadha hojjetaa turreen. Giddibii gurguddaa 4 hojjenne qopheessine bishaan achi keessa siigoota gujii keessa bishaan ga'an jiru. Bokkeenya eegannee miiccina jennee bishaan giddibii gurguddaa nuyi qofforree lafa isa keenya jira. Daandii nuyi baasnee jira. Albuudi nuyi baafnee lafa keenya jira. Albuudi sun egaa albuuda makiinaa siinootiraakii tokko keessaa yoo kiiloo amma ta'e argiteedha. Sana fe'attee eessatti deemte eessaa nan naqa. Ani nama biyya Ormaati. Jechuun nama biyya Ormaa Oromoon jedhu Oromiyaadhuma keessaa. Ta'us illee bakka itti dhaladhee guddadhee aadaa isaa sirriidhaan adda baasee wanni jedhu miti. Baay'ee jedhamnaan nan ba'a. What's going on achitti waan jettee wanti beeku hin jiru. Albuuda sana akka jirutti kan immoo waan nuyi baafnee xalayaadhaan waajjira abbaa taayitaa albuudaa Oromiyaatti gashineerra. Yaa'u garagashiisa karaa waajjira pirezidaantiitiin gashineerra jechuudha. Baasii keenya kan odii ta'e hundumaa gashineerra. Garuu namni maal taatan illee jedhee namni nu gaafate hin jiru. Chaayinaan kissiirra akka jiran nan beeka. Ana biran qaqqabne amma ammaatti. Warri dhuunfaa sitti himuu hin danda'u. Akkamitti akka isaan arraba badaadha namisti dubbatu. Haamilee keetti tuqamaaniin. Arraba namaa, didaa kee, gaaffii ijoollee waa hundumaa baadheetan kana keessadhan jira. Tarii yeroo tokko tokko wanniin keessaa ba'een sana achirratti barreesseera sanadha kan itti argite innis kan barreessaa ture kanarratti argee maaltu jira tokko ati dubartii cimtuudha nama harkaan kennanne dubartii xiqqeeffattuudha har'a maatii kee gattee mana kee gattee jireenya ilmaan keetii ofirra darbee biyya koof nan ta'a jettee har'aa miti yeroo jijjiiramaa miti yeroo osoo jijjiirama dura qabsoon ati magaalaa Finfinnee keessatti abbaa warraa kee waliin ta'uun taasisaa turtanii yoomiyyuu qalbii qeerroo keessas uummataa keessas kan jirudha. Dubartii akkas cimtu, dubartii akkas xiqqeeffattu kan mootummaan akkamitti deeggarsan gooneef? Egaa ammas I'm very positive. Tarii ergaan kun isaan hin qaqqabne laata. Tarii xalayaa kana in ilaallee laata. So carraa kanaan fayyadamuudhaan kabajamuun obbo Shimallis Abdiisaan xalayaa karaa waajjira pirezidaantii isaaniitiin achi ga'uusaa biiroo isaa ga'uusaa odeeffannoo argadheera. Xalayaa sana yeroo argatee biiziidha. Yeroo nammaa yeroo filannooti. Yeroo nammaa yeroo chaalenjiin baay'ee keessa jiranidha. Yeroo nammaa yerootti baay'ee hojiidhaan muddamanii jiranidha jedhee nama yaadudha. So sanaaf tariin argine ta'uu danda'a. Ani garuu asitti baankiin qarshii uummataati. Ana beekaniidhaaf waan isaan naa dhiisan miti. Gaaffiin kun hin deebi'a gaaf tokko. Garuu gaafa inni deebi'utti baay'ee tuulee ta'e manni kiyyeewwan irratti gurguran ijoolleen koo faca'an maatiin koo na jalaa manca'e boritti gaaffii guddaa keessadha kan hin galuunini. Kanaaf ani akkamitti akka isaan arguu dhiisan hin barreegaa. Ingidiyaa abbootiin gadaas dhaqanii ibsaniiru fi itti himaniiru. Kallattiidhumaan dhaqanii akkanattiin miidhamtee dhiibamtee qabeenya seerratti dhangalaastee achirraa baatee jirtiiti. Ilaalaa fi naannoo nan ilaalaa xalayaa fidduu naan jedheera. Kabajamuun keenya jechuudha. Geesseera. Maal akka ga'e garuu hin barree deebiinnaaf kennames hin jiru. Waan furmaata argachuu qabudha. Maaliif
yeroo baay'ee namoonni seeraan ala hojjetan mootummaan dhorkuu miti haga hidhaatti haga adabbiin seera qabeessi kennamuufitti ni qaqqabu. Garuu namni immoo eeyyama gahaa qabu akkuma xiyyuu jette wanta lafa qabatee hojii dubartiin itti galtee hojii kanatti hojjettudha. Mootummaanis kan inni barbaadu kanuma. Tokko biyya keenyaaf doolaara kanatti galchaa jirtu. Galii biyyi keenya argattuudha kanatti dabalaa jirtu. San keessatti immoo deeggarsa mootummaan cinaa dhaabbatee namoota akkasiiyyuu baay'inaan kan deeggaraa jiruudhaan. Garuu gaafa iddoon sun dhorkame bakki biraa bakka buufama yeroodhuma sanatti jechuudha. Hojii albuudaati. Hojiin albuudaa immoo maallaqa guddaatti itti dhangala'ee jira. Keessattuu immoo mana Oromoon ittiin dhaadatudha manni keessa. Mana sana fakkaatu immoo qabsiisanii qabeenya kee hundumaa immoo itti dhangalaaste gaafa dhaqxee hojjettu qabeenya keetti iddoo sana jira. Mootummaan waan sana bakka buusuudha kan inni qabu ture. Iddoo kana hojiif yoo barbaadan dhimma biraatiif yoo barbaadame bakka biraa garuu siif mijataa ta'e albuuda kanatti argachuu dandeessu gama birootti sii dabarsuu ni danda'u ture. Kanamaaf hin goone. Anaafis gaaffiidha. Gaaffii deebiin arganne. Itti deemaa jirraa itti deemee yoo aan dadhabee egaa filannoo nan qabu maatii koo facaasee garmitti akka wanni jechuu danda'u hin beeku annan jedhu wallaalaa ammooriid imooshinaal akkan hin taaneef imooshini koo kontiroolii gochuudhaaf baay'ee yaalii godhaan jira wanta baay'ee si qoruudha. Ayyosh rabbi jira maaliif atu nama harka kennattu miti dubartii cimtuu duubammoo abbaa manaa cimaatu jira. Booreen asuma keessattuu booree mataa isaatiin baata jedhee abdiin qaba. Gaafa mana kana qabsiistee gara hojii kanaatti seentu beeka abbaa manaa fi haadha manaan iddootti baay'ee wal deeggaran jira. Iddoon itti baay'ee wal biraa dadhaban jira. Ciminni abbaa manaa keetii immoo as keessatti murteessaadha. Agarumaatti jaalalli isin faana waliif qabdan immoo jabeessee isin dhaabaa akka jirudha kan hin hubadhu. Peeniin kun immoo peenii keessan qofaa miti beeki. Har'a ijoollee keessa sobaa jirta. Sababa baay'ee dhiyeessaafii jirta. Haqa jirtu baastee ittiin. Ijoolleen kun immoo sammuun isaanii baay'ee haayedha. Ni beekun hubatu waa tokko. Garuu keessumatti mee Boorisaan maal jedha? Inni mee akka abbaa manaatti gaheen inni taphachaa jiru. Ilaali egaa hamilee sitti turee haadha manaa godhee asitti ijoollee isaa qabaa hojii isaa hojjetaa asitti mana eegaatiidha kan inni ture. Osoon si gaafachuu baadheeyyuu inuma namaaf deebi'a beeki. Anaanuu nuunuu dhukkubsaa jira. Peeniin ammatti jirtaan. Egaa Boorisaan akkuma sooshaal miidiyaa irrattis argitanidha. Nama kabajaaf iddoo guddaa anaaf qabudha. Isa kan dhiphisuu itti jiru hamileesee maalan godhaadha. Sorry, miira beeki maaliif ani kana siif kaasee yeroo baay'ee abbaa manaa fi haadha manaa ciminni isaanii jaalalli isaanii iddootti qoramuu qaban. Waaqayyo immoo waa malee qormaatan fidu. Fuuldura keessan waaqayyo immoo waan gaarii fiduu danda'a. Namni ilmi namaa bu'aa bahii hedduu dabarsee jireenya isaa keessatti jiraatan. Waaqayyo lalaali fayyaa sii kennee fayyaa sirraan fudhatiin. Qabeenya situ fide malee wayii qabeenya sin fide. Naamoko qabeenyi sin hin finne. Sintu wal ta'ee qabeenya fide. Ammas immoo ilmi namaa kun chaalenjiin kamiyyuu yerootti dhufu isa jabeessaan. Iddoo kanatti immoo jabinni maatii ofii. Iddootti maatii kee ilaaltu, iddootti fira kee ilaaltu, iddootti saba kee ilaaltu ta'uu danda'a. Kanaaf waaqni immoo waaqni kennitti amanattu immoo waan fedheef waan hin beekneef ammoo miira keessa akka galtuu fi miti. Namni jireenya keerraa waan baay'ee barataa durayyuu sirraa barachaadha kana nuti har'a geenye. Ammas immoo nu jalaa laafuu hin qabdu sii jira uummanni kee. Akka bochuu fi mitila. Uummanni si faana jira. Abdiin kutiin. Miira abdii kutannaan ati miidiyaa hawaasaa irratti nutti agarsiistu sun waan laphee nu dhukkubseef har'a kan si waameef. Namni abdattu inni fakkeenya siif ta'u deebisee akka miira abdii kutannaa nutti agarsiisuun barbaadu. Si faana jira. Uummanni kee si faana jira. Har'a iddootti uummata kee madaaltuudha iddoon kun. Maaliif har'a namni tokko innaa lubbuun jiru rakkina isaa keessatti jabaa dhunuuf si faana jirra jedhee iddoo uummanni kee si faana dhaabbatudha. Ati rakkoo kee baay'atee hin dubbanne taanaan uummanni akkamitti si faana dhaabbata. Akkamitti deebii argatte fala argatte. Kanaaf malee riilii miira keessa akka galtuuf hin mitamu. Atuu Boorissaan nama akkasitiin baay'ee isaati kan wanni jedhee beekii qabeenya fudhannee dhufne fudhannees gara mana waaqaan deemnu harka keenya duwwaa dhufne harka keenya duwwaadha deebinasii garuu as gidduutti namooti miidhamu baay'eetu jira.
utuu inni natti dubbate maaf birriin kun akkas ta'e naan jedhee tarii hammana keessi kun nubamu ture. Dhiphini kan isaa garuu dhiphina kooti. Isaan dhiphadhatu isa dhiphisa. Beeki immoo booressaa duwwaa miti. Duuba booressaa yoo jira. Booressaa waan na hubateedhaaf. Tarii waanuma garaagaraatti waan fedhi namoonni itti fakkaachuu danda'us hin jira ta'a. Eeyyuuta andarstaandii si godhaanii. Daa'ima koottoo. Gaaf tokko maaladhaan itti hima. Warra isa duuba jirutti maaladhaan itti hima. Isa kanaaf ani amma danda'ametti nan beekaa otuu qaama dhimmi kun ilaallatu bira too ga'eeti deebiin argatadheen abdii qabaa. Nama afaan kun beekne miti. Dhimmi kun kan bira jiru. Ani maqaan biyya kootii akka baddu hin barbaadu. Mootummaan ofishaaliidha kan karaa Commercial Bank of Ethiopiaatiin kan galee birriin doolaariin kuni homaattiin importiin goone baay'isee biyyuma keessatti jijjiirree albuudara ooshineeni kana eenyuyyuu galee ilaaluun danda'a. An hamman danda'eetti biyya kootiif imaanaa ooluu kooti anaaf. Waa biraa hojjechuulee hin dandeenya ture. Erguun chaalenjii guddaa qabe beeki. Sana hundumaa keessa darbee ammoo wanta gochuu hin dandeenyedha. Sitti meeraa background strong ta'ee qabeenya guddaa qabaannee miti kan qabnu irratti dhangalaasnee uummata keenya abdannee uummata nu duuba jiru abdanneeti kan kanatti gallee at least xalayaan achitti galee jiru sun ilaalanii deebii otoo naaf kennaniiti ani baay'ee nan gammada. Haala addaatiin akka tiriitir ta'u hin barbaadu garuu akkuma namni kamiyyuu qabeenya keenya irratti hidhattee dhangalaastu responsiin nama kamiifuu deebiin kennamuu danda'u deebiin dhugaa ta'e deebiin qajeelaa ta'e akkanaaf kennaniidhaan barbaadanii. Abbaan fedhe dhufee irratti oomishu, abbaan fedhe dhufee albuuda sanaa baasatu. Garuu birriin irratti dhangalaase an bu'aa miti kanan barbaadu. Aanni birrii nama barbaadus miti. Qabeenya nama barbaadus miti. Waan adda ta'es immoo an waan nanan qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhadhaa ture, maalii ta'aa ture, maalii kootiin otoo hin ta'in akka nama tokkootti birriin achirratti baanee duwwaan karaan ittiin nuuf deebi'u yookaan immoo hojiin jijjiiramaa, hojiin kan biraan bakka isaa buufamee akka nuuf kennuudhaan gaafa eenyumaafuu kan godhamuun haala addaatiin akka tiriitti ta'uun barbaadu. Sanadhaan barbaada. Hayyee Giftii ko abshir gaaffii keetiif akka deebii argatta abdii guddaan qaba. Yeroo ammaa kana beeksisni beera mana irratti. Xalalaan akeekkachiisaa natti erganiiru. Birrii kaffalaa kan jedhu jechuudha dhugaadha. Termilooniittidha kan jijjiirameeru. Termilooniin sun immoo Diseembarii irratti kaffaluun nurra ture. Siraan kana kaffallee amma bokkeenyi kan gara sanaa roobu ture fulbaana boodadha. Fulbaana booda samii camuun birrii sana wanni jennee albuuda sana gurgurree baankiillee kaffalla jennee abdanne hundumaadhaan irratti dhangalaase. Liqaa kan nama dhuunfaallee ta'uu nafin. Amma garuu haalli nan keessaru kan weeraawusiillee kaffaluu dadhabeen baasiiwwan garaagaraatiif saaxilamnidha kan jirru. Hojii abdachiisaa irradha kan turre waan ta'eef hojii abdachiisaa sun immoo akkasuma kashiitti jijjiiramee kaffalamuu danda'anii balbala nu irra geenye hojii albuuduma baafnee zurii lamaan tokko baafnee bu'aa isaas argineerra. Sanaan yeroo gabaabaa gidduutti kaffalle jennee kan abdannee itti galle beeksisaa tureera baay'isee. Warri Abantaayitaa Albuudaa Oromiyaas hin beekaa. Warri Oromiyaa Maayining hin beeku. Waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiifis xalayaadhaan gasheera. Xalayaa sanaaf deebinaaf kennanii noo achi deemuun kee yakka deemtee hojjechuudhumatu sirraan turree kanaafuu sirraa fudhameera siin deebisnu soo jedhani kanaaf deebiidha. Deebiidhaan fudhadhaa jechuudhaan. Yoommoo hojii kana hojjechuu kan qabu qaama biraatii haala orgaanaayizd ta'een hojjisiisnaa jedhanii eewu kennuudhaaf ammamaatti namni galee hojjetaa jirus hin jiru. Uummatumatu itti galee baafatee wanni jedhaa jira albuudan lafatti dhiisnee deemnesi eegumsi godhamaa jirus hin jiru waan ta'eef waardiyyaa keenya jiranii waardiyyoota achi keenya dhufneen garuu sinin ilaallatudhanii galanii uummata fayyadamaa jira. Albuudan baasnee biraa deebinee jechuudhaanii sanaaf deebii akkanaaf kennamu nan barbaada. Yoo kana ta'e egaa ijoollees mancaasnee ijoollees facaasnee gara baqannutti baqachuu duwwaa filannoo biraa wanti nuyi qabnu hin jiru waan ta'eef.